بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota keenya qophii fataawaa ramadaana guyyaa 21 ji'a 9ffaa bara 1441 amma eegalla. An sagantaa kana qabadde kan isin waliin dhiyaadhu abbaa ijoolleeti. Sheekena Sheek Gazaalii Haaji Xaahaa wajjin hanga dhumaatitti wajjin turan affeerraa kenna. Jazaakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Sheekena baga yeroo kana nuuf kennitanii gara gaafii fataawaa nuu dhuftanii osoo gaafii fatwaatiin seenne muqaddimaa isiniif kennaa. falyatafaddal mashkuuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. kabajamtoota hordoftoota keenyaa bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin haa ga'u isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaa rabbii keessa jiraadhaa, tika isaa keessa jiraadhaa bakkuma jirtanitti. Guyyaan keessa jirru kuni ashrul awaakhiriin halkan lammataa seennee jirra. Marti keennaa rabbiin awwalan soomni rabbi nurraa haa qeebalu. Kanallee waan hafe kanallee warra guuttatu rabbi nu haa taasisu. Leeylatul qadri illee warra waffaqamee khayrii isii keessa jiru san hunda walitti qabatullee rabbi nu haa godhu. Rakkinna biyya keessa deemu ka masaajida mara nama dhoggee nama wal gayuu fi walitti qabamaa fi wal ziyaaraa mara dhogge kanallee rabbi nurraa haa fuudhu. Dhibamaa kennallee rabbi nu haa haafiyu. Rakkoo tanaa fi dhibee kana bakka hin gahin illee rabbi hin gahiniin bakka geetti irraallee rabbi haa fuudhu. Aamiin yaa rabbal aalamiin jechaadha. Wanni ammaan tana itti jajjabaatu barbaachisu khayrii halkan kana keessa jirtu masjidallee dhaquu dadhaban namni halkanii guyyaa itti martifatee qaraatii qur'aanaa itti jajjabaatee dhikrii itti jajjabaatee ka deemu deemaa ka dalagatullee dalagataatuma khayrii tana dhaqqabatuu fi saamatuu barbaachisa. Akkuma har'aan tana masjida rabbi osoo hulaa isaa jirru osoo balbala isaa dura jirru dadhabne kana ibaadaa tanallee godhatuu dadhabuun isiidhaani mala. Osoo hin dadhabne khayrii tana waan dhufuun beekani zamanni keessa jiru zamana al-aakhiri, zamana halkanii guyyaatti rakkinni namarratti jijjiiramaa deemu. Warra waan kana keessatti umrii ufiillee saamatee khayrii walitti qabatee jiru rabbi nu haa taasisu. Marti keessanuu jajjabaadhaa isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Jazaakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Rabbiin isinirraa haa jaatu. Gaafiin keenya inni duraa waan jedhu obboleettiin tana takka jaarsi kiyya anaa waliin warra lama qaba jetti. Warra lamuu kana gadi qaba taraallee biran buluu garuma mana kiyyaa kana gora jetti. Yeroo hedduu gorseellee wasiyyaallee godhee fi dadhabe jetti. Halkan gaafa taraa warra sanii yoo isaan waliin ciisuu dide maa settaayaa maal naa dhaamtan jedhe. Baarakallahu fiikum. Gaafii jajjaba kan namni illeen keessatti uftiisuu barbaachisu. Namni islaama ta'e tokko haqa rabbiillee tiisuu barbaachisa. Haqa namaallee jidduu isaatii fi jidduu makhluuqaa jirtullee tiisuu barbaachisa. Keessattuu haqa warra ofii tiisuun waan jajjaba akka gaariitti tiisuu barbaachisa. Namni yoo warra lama qabaate shari'atu isaa baqqaasisee 3 fi 4 illee yoo ka qabaatu ta'e walaakin adlii godhuun isarratti waajiba. Waan dandahu keessatti waan hin dandeenye yoo taate malee waan dandahu keessatti walqixxeessuun dirqama waajiba isarra jiru. Guyyaa qiyaamaadhaa yoo ka wal dabarsu taate itti gaafatama. Kanaafuu obboleessa keenya ka osoo warra lama qabu warra kaan laaffisee gara tokkootitti gorusaniin ati rabbii kee sodaadhu, warra hundaa walqixxeessi, nafaqaa keessatti illee walqixxeessi, bultii keessatti illee walqixxeessi jennaan. Obboleettii teenna ka gaafa taraa warra sanii yoo isa bira rafuu dide gara rabbii irraa
ree abbaa warraa haadha warraa waamee yoo kadiddu taate malaa'ikaan isii abaarti jechutu jira. Abaarsi sun na dhaqqaba moo nan dhaqqabu yoo dide maasiyaan narra jira moo hin jiru gaafni surree taraa xiyyan taani haqa kiyyaa miti haqa nama biraati. Gaafsa yoo dide maaltu narra jira ta jettu homaa sirran jirani numa ati daawatti jirtaa itti jajjabaadhu jennaan obboleettii teennaan. Maaliifi ati diduun kuni isa sanillee akka warra sanitti achi deebi'u isa taasisa. Obboleettii tee tarabbiin nikaahaan isa biratti walitti isin qabe haqa isiidha ka ir'isaa jiru san akka inni deebi'ee guutu goosisa. Kanaaf jecha yoo didde homaa sirran jiranii siin jenna baarakallahu fiiki. Nasihaa qaddamtee fi diddaan kunillee nasihaa sanirraa tokkoma taha sababa achi isa deebisuudhaa taha. Nama waliin jiran kana yoo inni karaa malee ka'ellee akka inni karaa haqaa irratti deebi'u godhuun haqa nama maraati. Dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u waan san taheef nasihaa godhaafii jirta. Khayri irratti isa gargaaraa jirta diduu kanaan itti jabaadhu siin jenna baarakallahu fiiki homaa sirran jirani. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قافي لمو وبوليتوتين سني جارس جارتي رايودو بعد جارس دو أبا وراك يدو يو دائما قد فد دائما سن حرم اتمرجسيسه حرم به يو قوفتين هوده حكمي رداء وبوليوان إجولتي يتعند لساني ولين أرجعها بك أبا مناك ينجرتي بك أبا مناك يرجع مني حكم الرضان سبتون ترتيب اللي قبا شروط اللي قبا أكا مذاهبات اللي علماء يتولبوا تجرا أكا مذهب ورا حنابلات جارتين تكا يو ديرسان قباتين يو آنن إسيدا كإني حدثون ثابعا حمل الرا الفر الفجارسا الرا كأرقى من تهين haraman taasisu jechutu jira mazhaba warra hanaabilaatitti ka irratti deeman. Maaliifi dubartiin takka mucaa tokko wayta hoosiftu harmi sun aanan itti baya aanan sun ulfarraa taha yoo kasanirraan taane taate ulfi sun karaa abbaa warraatiin argama. Kanaan rahimummaan daa'ima kanaa fira haada isa hoosiftee ta isa hoosiftee sanillee ilmaan isiitii fi obboleeyyan isiitii fi warra isii duubaa dhaqqabe abbaa manaa isiillee abbaan manaallee abbaa daa'ima sanii abbaa hoosisaa tahe obboleeyyan isaallee adeera isaa ta hoosisaa tahanii fi ka jedhaniin karaa kanaa walitti hidhama. Karaa aanan sun ulfarraa argamu ulfi sun abbaa sanirraa argamuutiin akkanatti argamaa. Yoo sun hin argamin aanani jedhamee wanni bahu suni aananii miti sawaa'iluma waanuma akka aananii yaa'u malee aananii miti. Haraamummaan sabachiisu jedhan akka warra hanaabilaatitti. Garuu madhaabni kunniin isaanirraallee warra hanaabilaa irraallee akka ibnu qudaamaa fa'a rahmatullahi alayhim adillaan qur'aanaa wa ummahaatukum allaatii arda'anakum haadha teessan ta isin hoosifte jedha shartii isin jettan kana daliilli ittiin jiru ni tahaa jedhani. Kanaafuu akka daliilaatitti kanatu jajjaba. Yoo aanan itti bahee hoosiftee ka jettu taate hukmiin radaa wayta jaarsi jiru sabatu sun isiifillee ima sabataa jenna akka daliilaatitti madaahiba biraa keessatti baarakallahu fiikum. Kanatu akka daliilaatitti jajjaba. Rahimummaan hin sabattiif mucaa akkasitti eega abbaa warraa irraa du'e hodhe saniif. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. بولتين تتكون جدو زكام فايا حركة في مرمى الراهن بيعي zakaan xuliyyii irraa hin bayaa jechuun kun dubbii jajjaba akka warra ulamaa islaamaa biratti. Ulamaani gugurdamatu gara garatti bayanii warri gariin irraa baha jedhanii warri gariin irraan bahu jedhanii. Yoo garanallee laalte kasi sodaachisu ka ulamaani gugurdaan jiran yoo gara warra irraa baha jedhuullee laalte ka ulamaani gugurdaan jiran waan akkanaatti waan jiruuf hedduu fatwaa keessatti illee ulamaani warri gariin xuliyyii dubartii ka uffataaf tahe
zakaan irra hin jiru gariin jedhee gariin irra jira jechuu kana jedha. Garuu bakka tanatti waan beekuu barbaachisutu jira. Wanni beekuu barbaachisu sun maali? Wanni jidduu ulamaa'aatitti khilaafa qabu zakaan irraa bayamoo irraan bahu jedhanii khilaafa qabu sun huliyyii akkami huliyyii dubartiin godhattu kana keessaa akkami jechuu beekuu barbaachisa dura. Akeekkadhaan waliin waa sadi beekuu barbaachisa bakka tanatti waa sadi. Tokkoffaa qormaan niin jira moosila waan asirratti haasa'u kana gara boodaatitti. Alaa kulli haal akeekkadhaa marti keessan qalamaan qabatuun bareeda. Waan khilaafni jajjabni masalaa keessatti jiruufi khilaafa jajjaba keessa jira kanallee ulamaa hima jedha. Tokkoffaa faayini zakaan irraa baya jechuu dubbannu kuni yoo faayini isiin qabdu kun dhahabaa fi fiddaa irraa tahe yoo meetaa fi ziqaya irraa tahe qofa yoo faaya huliyyii biraa huliyyiin har'aan tana duniyaa tanarra jiru kan namni ittiin faayamu ka dubartiin gurratti godhattu ka takkaa harkatti godhattu takkaa miilatti godhattu ka zahaban tahin ka takkaa fiddaan tahin ka meetan tahin ka ziqayan tahin hedduudha. Ka dubbii qabu kami yoo zahabaa fi fiddaa tahe takkaa yoo zahaba tahe takkaa yoo fiddaa tahe yoo waan kana malee jiru tahe haga feete yoo mormatti godhatte haga feete gurratti yoo godhatte warri funyaanitti godhatu funyaanitti illee yoo godhate warri bakka biraatti godhatullee irreetti godhatullee warri miila godhatullee yoo godhate zakaan keessan jiru san yoo zahabaa fiddaan tahin ka zakaan keessa jiramoo keessan jiruuf itti wallaban kun yoo zahabaa fiddaa tahe kuni tokkoffaadha. Inni lammata huliyyiin dubartiin uffattu kuni huliyyiin takkaahuu faayini isiin uffattu kun ka isiin godhattu kun yoo ka halaalaa tahe yoo ka haraamaa tahe zakaan itti wajjaba. Khilaafan qabu sun maal jechuu ka halaalaa taheef ka haraamaa tahe jechuun kun. Tokkoffaa dhahaba dhiirti itti fayyadatuun dhooggaadha. Fiddaallee yoo qubee fa'a taate malee dhiirti itti fayyadatuun dhooggaadha. Akkuma san dhiiraa dubartiilleen qorii godhatanii itti nyaatuun kaasa godhatanii itti dhuguun saatii godhatanii harkatti godhatuun nadhaaraa godhanii ijatti godhatuun wanni akkanaan tahu zahabaa fi fiddaa yoo zahabaa fi fiddaa tahe keessatti nyaatuun hin tahu shari'atu dhoogge. Maarree osoo sa'atii takka dubartiin takka sa'atii harkaata zahabaa bitatte zakaan keessa jira kun ka khilaafa qabuu miti. Gaafa shawaaliyaa bitatte ammoo dubbiin kabiraati. Shawaaliyaan sun isiif bakka. Akkuma san ammas yoo waan ziinaadhaaf mana keessa kaayatan zahaba leenca fakkeessanii suuraa leencaa godhanii zahaba takka suuraa gaalaa godhanii takka suuraa hayawaanuma biraa ka isiin jaalattu godhanii osoo mana keessa kaayatte kana zakaan itti wajjaba koona ulamaan itti waliin dhabne ka akkanaa kana. Kana maali ka godhatuun isaa haraamaati jedhaniin. Yoo dhiirti qubee khaatama dhahabaa yoo godhatte dhiirti kanaami ka itti wallaban kana zakaan itti wajjaba. Godhatuulleen haraama dhiirti isii godhatuun haraama. Zahaba akkanatti godhatuun haraama. Yoo qorii takka itti nyaadha jettee dubartiin takka godhattellee qorii sanitti nyaatuun haraama. Qorii san ammoo zakaan keessatti wajjaba. Kun khilaafan qabu. Huliyyiin kuni nuqxaan lammataa takkaahuu qabxiin lammataa halaala tahuudha jechuun maali? Ka aadaa dubartiin gurratti godhattu yoo tahe, ka harkatti isiin godhattu yoo tahe, ka takkaa mormatti isiin godhattee ittiin bareeddu yoo tahe, takkaa miilatti godhattee akka aadaan biyya biyyaatiin wal dhabdu miilatti godhattee ka ittiin bareeddu yoo tahe, yoo qubatti akka qubeetitti godhattee ittiin bareeddu tahe kana ka dubbii qabu. Idan ka halaalaa yoo tahe ammallee ka zakaan keessa jiraaf hin jiru jechuu keessatti wal dhaban jennu kuni. Kuni qabxii meeqaati? Qabxii lammataati. Qabxiin sadaffaadha. Eega kuni lamaan jiraate booda eega kuni lamaan argame lamaan argame kaan amma jedhe kun lamaan eega argame booda inni sadaffaadha. Isticmaalli isaa ittumaan bareeduu qofaaf godhatuudha. Ittiin bareeduu qofaaf hin daldaaltu isa keessatti. Osoo daldaalaaf bittee ka wayita gatiin idee ka gurgurtu tahe
zakaan itti wajjaba kunillee khilaafan qabu osoo bittee mana keetti akka amma lawaazima afraahaa jedhan kana akka takkaa beeloo takkaa waan dubartiin ittiin heerumtu shari'attiin bakkaaf hin bakka hukmi biraati akka isa kireessan kana zahaba kana nama cidha dhaquuf osoo kireessite itti dhufanii irraa fudhatanii mormatti naqatanii gurratti godhatanii halkan tokko birrii 100 kafalanii fi borii osoo ka deebisaniif taate kanallee zakaan keessatti waajiba khilaafni wahii keessatti hin jiru kanas zakaan keessatti waajiba ijaaraaf yoo ka godhamu taate takka duniyaa tana yoo harkatti qabadden harkaa baddi zahaba kanaan bitee zahaba kana gatiin isaan badu gatiin isaa gadhaabataa waan ta'eef maallaqa kana naa haa qabu jechaadhaaf osoo ittiin bittee zahaba keetteellee zakaan keessa jira kunillee khilaafan qabu kamiree ka khilaafa qabu tokkoffaan yoo zahabaa fi fiddaa ta'e jenne osoo faaya biraa ta'e zakaan keessa jiru waan isiin uffattu lammata maaliidha jenne inni lammata ka halaalaa ta'uudha jenne ka aadaa dubartiin gurratti godhattu ka aadaa dubartiin mormatti godhattu ta'uudha inni sadaffaadha wanni isiin bitatteef kun ittiin bareeduu qofa kireessuu fi miti duniyaan qabuudhaaf illee miti ittiin bareeduu qofaaf ka godhatte ta'uudha isa kana zakaan irraa bahamoo irraan bahu eega shartii sadeen kana guuttate isa kana zakaan irraa bahamoo irraan bahu wayta jedhan gara laale ulamaani warri gariin eega zahabaa fiddaa tahe waan zahabaa fiddaa tahe namni zakaa irraan baasin guyyaa qiyaamaa isaan gubama jechuutu jira hadiisa sayyaa keessa waan zahaba tahee fiddaa tahe irraa baasuun dirqama kabirritti deebi'ee akka birriititti tumame tahina ka akka gaararraa fottooysanii fidaniin jiru tahina ka waa takkattuun jijjiiramin ka takkaa faayatti jijjiiramee harkatti waan godhatan tahina waan gurraa tahina waan mormaa tahina dalagamee akka meeshaa biraatitti jijjiirame tahina waan zahaba tahee fi waan fiddaa tahe yoo nisaaba gahee waggaan irra naannahe zakaanitti wajjaba adillaan quraanaallee umumni akkasitti qajeelcha adillaan hadiisaallee ka zahabaallee ka fiddaallee itti gaafatama jechuutti qajeelcha zakaan irraa bahuun dirqama jedhan warri gariin lakki mana keessa galanuu zakaa irraan baasanii sayyaaraa yaabbatanuu irraan baasanii kanallee ka uffatan kana irraan baasanii jechuutti deeman akkuma osoo faaya biraatu tahe irraan baasu laa zahabaa fiddaa daliila khaasitu itti jira daliilli khaasiin eega itti jiraate daliilli isa qofa dubbatee zahabaa fiddaa dubbate waan itti jiru ka zahabaa fiddaa kun bayuu qaba warri jedhan akka mazhabaatitti akka abi haniifaadha akkuma san ulamaa gugurdaa irraa akka thawrii awzaa'i akka daawud adh-dhaahiri akka ibnu hazmi mutaakhirtoota irraallee akka imaamu san'aanii akka sheekh abdul aziz ibn baaz akka sheekh ibn uthaymiin jarri kun hundi akka khattaabii akka munzir kanatu irra jajjaba jedhan akkuma san fatwa lajna daa'imaa fatwaan lajnaa ka ummata suudii warri murtii kennu kuni warri fatwaadha isaanillee huliyyii dubartii ka ittiin bareeduudhaaf godhattu kana zakaan irraa bahuutu irra qabatama qaba santu raajaa jechuu irratti deeman lajnaan daa'imaalleen kanaafuu maarree sheekh muhammad al-amiin shinqiitii fi khaxaabiin fa'a waan adillaan warra zakaan irraa habaafamuu qaba jedhuu jajjaba taateef irraa baasuu santu irra gaariidha jechuu irratti deeman baarakallahu fiikum wanni keessatti bal'annee haasawne waan gaafiin kun hedduu naannayalleedha warri gariin ishkaalumaa itti ta'e ulamaani gariin hin ta'u itti gariin hin ta'u jedhu kanaaf jecha zakaan keessaa bahuutu irra gaariidha santu irra ihtiyaaxalleedha lubbuu ofii qulqulleessuufillee ree guyyaa qiyaamaa ittiin gubama jechuutu jira san jalaa bahuufillee yoo inni giraama 85 gahee dhahabni giraama 85 akka ammaatti giraama 85 gahee yoo waggaan irra naannahe yoo fiddaa taate giraama 500 fi 95 gahee yoo waggaan irra naannahe ka fiddaa ka meetaa jechaadha zakaan itti wajjaba wanni irraa baasan rubu'al ushri jechuun yoo giraama 100 qabaate dubartiin takka giraama zahaba giraama 100 qabaatte yoo ka waggaan irra naannahu
taate giraama lamaa fi cinaa baafti yoo zaate isaa baafte giraama lamaa fi cinaa irraa baafti jecha rubu'al ushrii jechaan ushriin dhibba bakka kudhanitti yoo kaayan kudhaniin ta'a kudhanii kana bakka afuritti yoo kaayan lamaa fi cinaadhaan ta'a lamaa fi cinaan kun rubu'al ushrii jedhama akka afaan arabaatitti rubu'al ushrii kana irraa baafti giraama lamaa fi cinaa baafti giraama dhibba tokkoo irraa jecha yookaan waan giraama lamaa fi cinaa bitu maallaquma biraa irraa kenniti waan giraama lamaa fi cinaa bitu jecha yoo giraama dhibba qabaate akkana akka itti zakaa irraa baasanillee irraa baasuulleen qabatama ka qabu daliilli jajjabni yoo zahabaa fi fidda irraa ka ta'u taate irraa baasutu dirqamaa jechaadha baarakallahu fiikum qabatama waan qabu keessatti jecha ulamaa keessatti baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا علمي تسنى مليسني هذا ولو نولي ورد رفيدا وربنا هاتايسو نما رمضان كيس ويا دام بدي دالج حكم نسامة لزنا ما يتمي رمضان كيس ويا أنا صبيك عمدين زنا دالج لا إله إلا الله namni ramadaana keessa karaa maleedhaan dubartii takka ta halaal isaaf hin taanetti ka idaamu taate kuni badii irratti badiin daangaa hin qabne idaamuudha badii lachuu badii daangaa hin qabne awwala zinaan yoo nama fuudha taate nama nikaahaan dubartii takka fuudhee muhsan warra jedhamu yoo ka tahu taate innilleen isiilleen akka shari'aa islaamaatitti ni ajjeefaman yoo ammoo innillee kan fuudhin isiilleen tan heerumin ka ta'u taate dhibba garafamanii amata tokko biyyaa fageeffaman kuni hukmii zinaa laalu kuni rabbiin ummata islaamaa hunda rabbi irraa haatiisu waan namni keenna hundi irraa tiifamuu qabu waan ilmoon islaamaa ta dhiiraatii fi ta dubartiillee irraa fagaatuu barbaachisu waan rabbi biratti illee jibbamaatii waan nama biratti illee jibbamaatii waan aqli biratti illee jibbamaatii aadaa biratti illee jibbamaadha kun karaa maleedhaan dubartii nikaa irraa hin qabne takka gudeeduun haraama qaanuuna aalamaa ka jirutti illee wanni akkasii dhoorgaadha gaafa dirqiidhaan taate hukmiin ramadaanaa hoo maal taha yoo jenne ramadaana namni zinaadhaan balleesse warra ufiitittuu ka balleesse ka silaa jaa'izattuu balleesse badii guddaa qaba ka warra isaa ka halaalaatittuu balleesse ka kanaa ma'asiyaan isarra jirtu akkasumatti tahee ma'asiyaan zinaallee akkasumatti tahee hukmiin ramadaana laalu ramadaanni guyyaa sanii badee ramadaana qadaa baasuu barbaachisa inni lammataa wadaynullahi haqqu bilwafaa jechaadha sun deyni irratti tahee warri garii waan beekan balleessan kana qadaan isaatu jiru warra jedhallee ni jira alaa kulli haal deyni rabbiiti deyni isarra jirtu ufirraa baasee tawba rabbiiti tawbatu isarra jira ramadaana karaa maleen balleesse kana kaffaaraan ammoo itqiirra qabaa yeroo ammaatitti gabra biliseessu waan hin jirreef ji'a lama walitti dhaabee soomuu qaba ka addaan hin kunne bultii 60 walitti dhaabee soomuu qabaa jecha innilleen isiilleen eegaa waliigalteedhaan tahe jarri lachuutu walitti dhaabanii bultii 60 soomuu qaban jaalama yoo kan dandeenye taate dadhabbii rabbi isaanitti beeku yoo kan dandeenye taate wanni kurree rabbiin araarfatuudha jidduu isaaniitiif jidduu rabbiiti yoo dadhabbii dhugaadhaa ta rabbi isaanitti beeku kan dandeenye taate nama 60 nyaachisan jarri lachuutu nama 60 nyaachisanii jechuu kaffaaraan isaanirra jiru kana namni martii uf eegaa uf tiisa hamtuudhaan karaa maleedhaan dubartii biraa gudeeduu kanallee rabbii keessan sodaadhaa wanni kun waan akhiratti illee akhiraallee isin balleessitu waan jirutti illee duniyaallee isin balleessitu rabbi sanaatiisu irraa tiifamaa isiniin jedha beekumsi kama rabbii kennaati. Qoletiin teenya takka ramadaana keessa qadaa qaba sababa xuriitiin baad ramadaanaati sooma shawwaal dursaa moo qadaa dursaa jedha. Namni qadaa ramadaanaa irra jiru dubartii tahina nama dhiiraatu tahina yoo rakkoodhaaf uzriidhaaf ramadaana keessa ramadaana kafuru taate safara bahee safaraaf yoo fure takka dibamee dhibeedhaaf yoo fure takka haydiin takkaahu waan duwidaa itti dhufee saniif yoo kasooma furu taate
gaafa shawwaal dhufe shawwaal soomeet eegasanii qadaa gaafuma isaa anjoyte baasamu lakkisanii miti dura ramadaana qadaa irra jiru san ofirraa baaseet eegasanii shawwaaliin sooma jechuun jidduu ulamaatitti kunillee wallaba qaba. Irra caalaan al-afdal irra caalaan ramadaana dura ofirraa soomanii shawwaaliin dhaqqabama. Shawwaaliin eegasanii itti aansanii soomuun ni danda'ama. Shawwaaliin awwalattillee soomuun, walqixattillee soomuun, aakirattillee soomuun ni taha. Walittillee dhaabanii addaanillee baasanillee soomuun ni taha shawwaaliin. Waan kana taheef irra caalaan ramadaanni deyni haqa rabbiitu sirra jira. Ka deyni kan ofirraa baasanii dura ka deyni kan ofirraa baasanii eegasanii ka sunnaa san soomutu irra caalaa jedhan. Walaakin osoo namtichi ramadaanuma itti aansee ramadaana irraa wayta bahe shawwaaliin soomee eegasanii gaafa bakkaa jechaadhaan bakkaa baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنين راها جالتو غافين تقوان جدو نوتي وري بيا كانت انو ماتي بيا تقلچنه فطري اساتي باسو تو الر افضلي زكاة فطري دا زكاة مالتي وجبو متي زكاة ذمتي وجبو جانو لماني ذات منما الراباسا زكاة فطري دا هوري رامباسا وصو هوري راباسا تاتي قبيلنا ولتهدما كان وجدت قبيلنا ولتهدمو دبي ذات منمتجا الراباسا هذا واجب في الذمة ذمة نمتجا لب ميسات الترر زكاة فطري دا وان كانت الافضل الرجالا نمني مرتنو في الراباس تجالا جران اك افضليوم مادتي نمني مرتنو ikkaalleen guddaalleen jaarsileen ufumaa ofirraa baasee haati manaallee ufumaa ofirraa baaftee jechuutu akka afdaliyyummaatitti namni marti ufumaa ofirraa baasutu irra caalaadhaa jedhan. Hatta warri waliin jiru lamaan bakka tokko ka waliin jiru isiilleen ufumaa bittee ofirraa baaftee innillee ufumaa bittee ofirraa baasee yoo jedhe irra afdalaa jedhan. Waan mataa matatti zakaa namarratti wajjabu waan ta'eef zakaa maalaatii miti zakaa dhimmatti wajjabu waan ta'eef akka bakka insaatitti ammoo akka bakka insaatitti ilmaan keeka biyya jiru bikaasiillee asitti illee yoo baafte hin taha isini as jiru kanallee ijoolleen biyya jirtu sunu isinirraa yoo baafte illee ni taha. Kanaa miti namni biraatu namummaan abbaaf ilman tahinu ka saahibaatu osoo walirraa baase illee nama rakkataa laaltee nama zakaa fitrii ofirraa baasuu hin dandeenye ati osoo ofirratti fudhattee aboo ijoolleen tee meeqa maatiin kee meeqa nama shanii sanatu sirraa baasa abshir barana takkaammootu nama kudhanii sanatu sirraa baasa yoo ittiin akkatti irraa baafte hima taha akka tahiinsaatitti ni taha akka afdaliyyummaatitti ammoo mataa matatti namni ofirraa baasuu danda'u hundi ofirraa yoo ofirraa baase irra afdalaa jedhan baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافين كينوان جدو دبرتين تك تورين دويدا فجري دور الراد عبته garuu haga zuhriititti osoo hin dhiqatin turte. Haga zuhriititti itti dhufuu dhabnaan kaatee zuhrii dhiqattee salaat. Soomallee ni jenne garuu ofii waan nyaanne ofii fajrii dura irraa haga zuhrii jidduutti waan biraa ofirratti hin agarre salaanni fajrii ka isii sun maal ta'a soomni guyyaa saniitis maal ta'a. Xuriin yoo dubartiidhatti dhufee jedhe irraacitiinsa isaa yoo beeyte irraacituu isaa yoo beeyte yaqiinatti narraa dhaabate jechuu yoo ka beeytu taate qaamallee dhiqatuu baattu waytuma san sooma niyyatuu ni dandeetti. Sooma niyyatuu ni dandeetti. Qaama dhiqatiinsa eegaa fajriin bahellee dhiqatuun ni taha. Yoo yeroon hin dhaqqabsiisin sooma qabattee eega fajriin bahellee qaama dhiqatuun ni danda'ama. Walaakin amma obboleettiin teenna tokkoffaa sooma san hin niyyanne niyyaan bulfanne halkanirraa takka lammata salaata subiilleen salaanne lama sadaffaa akka fajrii dura irraa dhaabate haga zuhriitti ittiin deebine
shakkii kan addaan baafadha jettee turte kuni akka ulamaan jedhanitti kuni dogoggora waan akkasiisan eeguun eega cite jechuu argan mee af ufubadha guyyaa tokko ufubadha cinaa guyyaadhaa ufubadha jechuun kuni barbaachisaadhaa miti eega sirraa cite argite yoo dhufee ka jedhu taate yoo dhufee ka waan san diigu taate khaasatan yoo aadaa qabaatte aadaan tee guyyaa lama takka guyyaa sadi takka guyyaa torbaa yoo taate takka sanii ol takka sanii gadi yoo taate aadaan tee sun yoo dhumte bakka aadaan tee sun dhumtetti shakkiidha mee'af haga qulqullaa'utti mee'af ammallee of laala borullee of laala galgalallee of laala jechuun hin barbaachisu dhaabate sanitti dhaabatte achirraa dhiqattee salaataa fi soomatti illee deebi'uu qabda garuu atama wanni sirra jiru soomni guyyaa sanii waan hin niyyataminiif sooma sanis qadaa baasuu qabdi salaata fajrii ka dabre sanillee salaata sanillee deebisuu qabdi jechuu baarakallahu fiikum salaata fajrii sanillee salaatuu qabdi maaliifi salaanni suni akka himannaa isii irraa gaafii isii irraa mul'atutti eeguma isiin xahaaratte dabre eeguma isiin xahaaratte irra dabre jechuu kenna eega subii dura fajrii dura irraa cite haga zuhriititti eega ittiin deebiin samboodaa dhiqattee ka salaatte salaanni fajrii suni osoma isin taharaa qabdu irra dabre isallee deebisuu qabdi janna baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافين ابو ليس كنت قوان جرو مكان اسماء الله الحسنى كيست كتابات غريرة قديم خافض مذل بائث جرو كتابا غريرة يارجنا كنين مكان اسماء الله الحسنى كيست لك وما يقول لك ومن هو مال نسيات امتنيا أسماء الله الحسنى جتون مقا ربي كينا كاتولينا كيستي هونغاجيتو تاتي جتودا معنا نسا توليني مقا ربي كينا تولينا دانغان قبني تولينا بريدوما كيستي دانغان قبني كيتي ربي كراتاني جتو أسماء الحسنى كيستي واني برباچيسو دورا أسماء ربي سن سقلتمي سقل كبه كمي lakkoofsi maqaa rabbii keenna isumatu beeka haga inni tahe walaakin keessaa ka beekame haga 99 san isa san beeku qomatti illee yoo dandeette hafazu walaakin namni gariin hagasuma qofa irratti gabaabatutu jira laa dubbiin akkasii miti inni lammataa hiikaa isaa madluulaata isaa beeku maanaa isa samii yoo jette maanaa isaa beeku qahhaar yoo jette maanaa isaa beeku maanaan isaa maali رحيم يو جت معنا إسابيكو الله يو جت معنا إسابيكو هيكا قبا معنا ربي خنافوري بابا كيدا كيستي أسماء الله تعالى أسماء وأوصاف مقار ربي كينا مقار الليدا أكو مثلا وان مقان سن معنان جتساني اتقا جيلتولي أفكيسا قبا مقار ربي كينا كمقام مخلوقاتي مت مقام مخلوقا أسماء فقط maqaa qofa namticha san irratti qajeelchuu qofa wanni ni dalagu fakkeenyaaf nama tokko maqaa saalih jettee yoo itti baafte takkaa xayyib jettee yoo maqaa isaa xayyibiin itti baafte hiikkaa isaa yoo laalle maali saalih jechuun gaarii jecha xayyib jechuun illee nama tolaa nama gaarii jechaadha walaakin namni saalih jenneen kuni akkuma maqaan isaa nama gaarii jechuun ma'anaan isaa ta'e kana gaarii ta'uun irraan eegamu gaarii ta'uun isaanii mala irra badaa namaa ta'uun isaanii mala mut'ib yoo jetteen nama rakkisu jechuu silaa zaahira maqaatitti walaakin kaati nama rakkisa maanaan isaa jechuu irratti qajeelchu sun nama gaarii nama tola nama rabbi biratti illee ibaadaa qabu nama biratti illee gaarii ta'uun isaanii mala kanaafuu kanamaa kuni maqaan maqaa qofa ma'anaa inni irratti qajeelchu sun keessaa fuudhama wayita maqaa ta'e alama jedhaniin maqaan maanaan sun keessa hin jiru kanaafuu himaar jechuu illee namatti baasan harree jechuun arrabni sun keessa hin jiru namtichuma san irratti qajeelchuu qofa malee kanaafuu ma'anaan qabu kanamaa kun ma'anaan isaa kun hin laalamu eegaa lama ta'e walaakin maqaan rabbii keenna subhaanahu wa ta'aalaa asmaa'un wa awsaaf rahmaan yoo jette maqaa rabbii keennaati ma'anaan isaa maali ka rahmata guddaa qabu jecha rahmata guddaa qabaatuun sun sifaata isaati jedhama kanaafuu أسماء توحيد الأسماء والصفات كيست وني بيكمو مقا إسال لي بيكني
sifti wanni maanaan maqaan sun qabullee waan akkanaati jechuu beekuu barbaachisa jecha. Maanaan maqaa sanii maanaan jecha sanii akkana rahiim yoo jette ka gabroota isaati wayta fedhe haga fedhe abbaa fedhe rahmata godhu jecha akka san qabaatu san athara san beekuu barbaachisa. Inni sadaffaadha eega maanaa isaatiif madluulaata isaa kan akkanatti beeyte booda maqaa saniin kadhatu. Falillahi al-asmaa'ul husnaa fad'uuhu bihaa. Ittiin kadhatu barbaachisa. Waa sadeen kana wanni maqaa rabbii keessatti namni beekuu qabu. Alfaada isaa 99 san daliila sahihaan ka dhufe beeyte eega sanii maanaa isaatii fi waan inni irratti qajeelu madluulaata isaa beeyte maqaan rabbii akkuma amma jenne kana asmaa'allee awsaafallee maanaallee qaba. Maanaan sunilleen keessuma jira akka jedhame sanitti akka kanama mafluuqaa sanii miti. Akkuma san ammas isaan rabbi kadhatuudha. Isaan rabbi kadhatuudha. Kuni maqaa Qur'aana keessatti dhufe sahiha tahee maqaa hadiisa keessatti dhufe sahiha tahee maqaa 99 ahadiifni gariin lakkaa'u kana hadiisa sadiitu keessatti dhufe jedhama ulamaani. Ahadiifni kuni gara rasuulaatitti ol marfuu'an taane jechuudhaa fi marfuu'a tahee jechuu keessatti qaa'in hedduutu jira. Alaa kulli haal gaafii obboleessa keenna qadiim maqaa rabbii keessa jira ka jedhu qadiim ka jedhu hin jiru maqaa rabbii keessa Qur'aana keessatti illee dhufne hadiisa keessatti illee dhufee hin jiru qadiim jechuun akkuma san muzilli jechuulleen akka maqaatitti dhufee hin jiru maqaadhaa miti kun maqaa husna ittiin kadhatan jedhan sanii miti kunniin waan kana ta'eef kana malee ka jiru maqaan 99 kana malee ka jiru ka Qur'aanni dubbate ka Qur'aana keessa jiru bakka maratti samii'un basiir ghafuurur rahiim jedhee ka dhufu kun marti asmaa rabbii ka Qur'aana keessa jiru kana jala deemanii 99 warra walitti qaban kitaaban garii keessatti laaluu barbaachisaa kaatama irraa gaafatte kun asmaa'ul husnaa keessatti lakkaa'amuu jechuudha. Kana warri suufiyyaadhaatii fi warri ashaa'iraa gariin akhassin awsaafa rabbii qadiimi jedhaniit irraa dubbatuun ni jira. Kun akkasii miti. Ikhbaara ittiin godhuun ni taha jaan ulamaan tawhidaallee ikhbaara ittiin godhuun ni taha. Baabdi ikhbaaraa bal'oodha. Rabbiin qadiimi jechuu sanirra hadiisa keessatti ka dhufe ka daliila qabu maali? Huwal awwalu jecha huwal awwal jechuun kuni waan daliila keessatti dhufee jiru malee qadiim jechuun akka maqaa rabbiititti asmaa'ul husnaa keessatti illee lakkaa'amu hin jiru jechuu baarakallahu fiikum. Kanaafuu maqaa sahihaa fi ka sahihan ta'in addaan beekuu barbaachisa. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Gaafin waan jettu itikaafa manatti taa'uun gayaa yeroo ammaa kana masjidni ka cufame. Yeroo ammaa kanatti masjidni ka cufame sababa dhibee koronaatiin. Kanaaf itikaafa manatti taa'uun gayaa moo hin gayu? Ashurul awaakhiriin keessa itikaafa taa'uun sunnaa jajjabaa rasuulilleen ta'an sallallahu alaihi wasallam sahaabaan rasuulallee waliin ta'anii jiranii akkasuma dubartiin rasuulallee ta'anii jiran itikaafni ibaadaadhaaf achi citanii taa'uudha. Sila akka sunnaadhaatitti galgala 21 osoo aduun gad hin seenin seenanii gaafa iiddi sabatte azaana magribaa wayta iiddi sabatte jedhanii iiddi sabatte san bayan kuni bultii 10 guutuu nama taa'uu barbaadeefi jecha. Walaakin bakki itti taa'an akkuma Qur'aana keessatti dubbatamee jiru antum aakifuuna fil masaajid jedha bakki isaa masjida malee hin tahu ijmaa'an. Ulamaan itti walii galan itikaafni masjida malee hin tahu. Itikaafni masjida malee hin tahu. Kanaafuu masjida malee hin tahu jennaan baarakallahu fiik. أيوة أشمت قافي ما سنت أنتو يو إتكاف مسجد مالين تاني ليلة القدرين أكملت أرجن ليلة القدرين أرجته في اعتكافني شرطي ولتن قدامو ولتنك أبا ممالي يو اعتكافا تاي ليلة القدرين أرجتن جتشو دامتي معنان يو اعتكافا تاي ليلة القدرين أرجتني جتشو دامتي معنان إسا namtichi itikaafa taa'e ibaadatti achi cite wanni inni dubbatu ganamaa galgala haga achi taa'u san waan duniyaa of duuba kaaheetii homa aakhiraa qofa kheyri maa takka quraana qara'aa takka zikrii godhaa takka lubbuu fi hisaabaa maaluma keessa jira mee maal dabarfadhe maal lafaa
qaba jedhee ofii saabaa namtichi itikaafa taa'u waan duniyaa mara dhiisee tawbaa gara rabbiititti deebi'aa khayrii keessa jira leeylatul qadrii ree halkan kudhanii kana keessaan baatu ni argata jechuudha malee yoo itikaafan taa'in hin argatan jechuudha miti ati manuma keessan teettee waan silaa itikaafa namtichi dalaguu ni dandeetta itikaafa jechuuni tun taane malee itikaafa jechuuni tun shuruuxa itikaafaatu sin qabanne malee manuma san teettee waan namtichi itikaafa dalaguu ni dandeetta akkamitti namtichi itikaafa maal dalaga quraana qara salaata heddummeessa zikri rabbii heddummeessa istighfaara heddummeessa tawbaa heddummeessa kana manuma san teettee dalaguu ma dandeetta akkuma san ammas wanni barbaachisu kadiiraa irraallee kadubartii irraallee leeylatul qadriin halkan kabajaa qabdu ibaadaan isii keessa dalagan ibaadama feete haa taatu sadaqaa sadaqadhitta quraana qara'ittaa salaatitta istighfaara jedhitta tasbiiha godhitta adkaaruma feetee godhitta ibaadaan halkan san keessa dalagan manuma ofii taa'anii takkaa deemaa takkaa bakka dalagaa ofiititti takkaa matbakuma keessa deemaa wanni ati halkan san ibaadaan ati godhataa bulte ibadaa ji'a kumaati oli ibadaa ji'a kuma tokko keessa godhani oli amata 83 fi ji'a 4 waan gahu sanii olitti khayru min alfi shahrin jee rabbiin sanirra caalti jecha hagamiin caalti rabbii tokkochatu beeka kanaafu wanni barbaachisu maaliree umumatti marxifatanii akka halkan san argatan ta'utu barbaachisa malee itikaafa ta'uun shartiidha miti siin jenna rabbi numaraa haa waffaqu marxifadhaadha waan dandeettaniin homa khayrii dalagaa bultii 10 hafte tana halkanii guyyaa afaan keessanis gadiin calqisini ka du'aayii godhattulleen ka biyyaa kadhattulleen ka diinaadha kadhattulleen ka ilmaan keetiif kadhattulleen ka jaarsaa kadhattulleen ka jaartii kadhattulleen ka ulamaa keennaa kadhattulleen ka du'aataa kadhattulleen itti jabaadhu khayrii irra jirtu san itti jabaadhu itti marxifadhu keessattuu qaraatii quraanaatii fi salaata taraawiha halkan bakkuma jirtutti haga dandeette salaatte rabbitti achi cittee waan duniyaa tan of duuba keette tawbaa gara rabbiitti tawbaa haqiiqaa deebi'uun isinirra haa jiraatu isiniin jedha نمر ربي هوفق جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافي دما نمني توك جارتين ولا بي جارتي يوهيك جارتين سم برادمته إدا غاف فتات نما براد تهرمته نما تهرمته سني الموديت الموسن بدته وجه تجارسي دراكم فوتو دندا مير ديبي hiikee iddaa fixattee heerumte jaartiin. Hiikee iddaa fixattee heerumte yoo? Egaa heerumte bakka heerumte sanitti hin deette. Bakka heerumte sanitti deette yoo? Daa'imni sun guddattee heeruma geennaan jaarsa ofii ka duraa kanaa kennite ka gaafa walaa hiikte sana. Ka haadha hiike kanatu fuudhuu barbaada? Kagaafa duraa haadha hiike kanatu fuudhuu barbaada. Namni haadhatti seene kaa silaa aslitti ilmoo isii fuudhuu hin danda'u. Namni haadhatti seene ilmoo fuudhuu hin danda'u. الدخول بالأمهات يحرم البنات. الدخول بالأمهات هادت سينون يحرم البنات. بنات حرام الرتي تاسا بنات إسيدا حرام الرتي تاسا هادت سينون إيغا هادت سيني بنات إسي فورون دندو. واضحة؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. سجنتا غافي دبي ويا هرا كانوا بيرجروا أصوات تمرة